Hadato ayiyo abako abiyo Kuleya nambayo Sitani maya wakayo Hadato ayiyo Bosonni hayyonni Oromoof jecha bosonaaf gaarreen Oromiyaa keessatti wareegaman hedduu isaaniiti. Kan ammoo seenaan haa yaadatu, dhaloonni kunis hin dagatu, hundi keenya yeroo hin yaadannaa. Amma abbaa Caalaa Gabul Morkaa yeroo ammaa biyya Awurooppaa biyya Sweden magaalaa Stockholm jiraattu. Mee imalli jireenyaa akkamiin as isin fidere? Achii ka'aatii mee nutti himaa akkamiin as dhuftan? Ani chaarteratu gara walii gara biyyaa kanatti ol deebise. Ani chaarterri magguu ta'uu mariin guddaan hin turre qajeelfamatti darbee waraanatti ni baanaa nuun jedhanii agib asee jedhanatti fakkaata. Nuuf wanni ifaa maal ture waraanaaf jechuu kiyya. Anillee gidduma kanan jira warra waan murteessullee hin ta'in malee oowwitu fallaana qabanooftu arga. Dhaadannoo keenya gaafa saniiti. Oowwitu fallaana qabanooftu arga jenne. Hogganoonni maal jedhanii nuti waan chaartera kana keessaa baanuuf waan lamatu jira, waan sadi lamatu jira. Tokko Oromoon Oromoo ta'uu keenyaa beeku. Nuti akka eegee hin qabnu. Maal jedhu waraanni? Warri hogganu Galaasaan faan guddaa namaa miti. Gurra isaa tokko afatee, gurra isaa tokko uffatee rafa. Eegee faa qabu. Bulguudha nama nyaatu hin jedhu. Dhagnee Oromoo taabaani. Akka Oromoo taane agarsiifnu. Nuti gosa qabaachuu keenya, afaan Oromoo dubbachuu keenya. Kaayyoo kana qabna jennee himna. Kasaaraa hedduu kasaarra. Hayyoota meeqa dhabna, beekaa meeqa, goota meeqa dhabna. Garuu nutiif Oromoon wal beeknee yoo keessaa baane amma qabsoon Goobolee keessatti baqaalamte kuni Finfinneetti baqaalamti. Achi booda qabsoon yuunivarsiitii seentee baratti. Kaayyoon qabsoo kanaa kaayyoo dhawaata uummataati. Kaayyoo dhawaata uummataa jechuun immoo ka uummanni osoo deemtu qabsaawaa ta'u. Maal jechuudha? Qabsoon Gooballee jirti. Gooballee kaatee mana itti aantu ka olii tokko seenti. Itti aantee olii seenti. Itti aantee ka olii seenti. Itti aantee osoo deemtu Finfinnee dhaqti. Guyyaa sana uummanni Oromoo fiifuu qawwee afaan isaatiin diinariwaa qabatamaan hin arge bakka kana. Isa kana waan ta'eef uummata keenya keessa awluuqnee keessaa baanu waraanni ni amanee jechuudha. Ani mataa kiyyaatti gaafa sana akka wallaalaa tokkotti ni amanee jechuudha. Akkasitti dhufne ani gaafa sana waliin ba'ee ol ba'ee kaaruma gaafa duraa ture sanii gaara mul'ata. Dooguun siin jedhu sanatti dura ol dhufee mataa kiyya ol baasee osoo sanan ta'in nuti dabarreetu dooguu bira dabarree giraawa jedhamti bira dabarree as qabannee bakka jedhamtu tokkotu jira. Bakka sana teenyee eegne amma hogganoonni keenya Finfinneen jira. Finfinneen jiru chaartiratti qophaawaa seenuuf deemanii wayyaanee wajjin walii galteedha qabu. Bakki maayyii waraanni wayyaanee geesse gaaraa mul'ataa giraawa jechuudha. Nuti nama murtaa'e wajjin teenya waraanni xiqqoodha. Teenyee eegganna. Maal godhuuf eegganna? Yogguu isaan baan isaaniitti baaneetu hin darbiinaa jechuuf deemna. Maaliif? Waliin seentan nuun jedhaniif.
galaasuma kana qunnamna. Galaasuma kana qunnamna. Namni gaafa sana wajjin jiru amma lubbuun jira. Amma ni dhufan nuti isaan taankiin deemu zuu qabu meeshaa gurguddaan deemu guttaa tokkoon deemu nuti immoo muraasa ta'ee guutu keenya. Kaan maal goone makiina tokko atteenyu tuwota tokko qabanne taa'e nu bira jennee akka jedhu dhufan nu bira taa'e ni dhufan hin deemtanii jennee isin maali nuti onegi adda bilisummaa Oromooti. Nutti maniiru isinii mee hoggana keessanii hoggani keenya walaa qunnamu atis hoggana keetti kun bilbili annilee ni bilbila. Inni bilbillee wal bira geessanii wal to'attanii waliin deema. Ka dura deemu eenyu irratti wal qabne nutu dura deema nuti abbaa biyyaatti isin nu booda deema. Alaabaa keenya takkitti qabnu namicha qabanne sanitti makiina isaatti fannifnee namichi ni oofee giraawa seennee jechuudha. Giraawa seennee amaarri giraabaa kun amaara addaa Oromiyaa keessa amaara akkasii hin jiru. Maaliif sababa Iyyaasuun achitti hidhameef waardiyyoonni Iyyaasuu guutuun achitti dhalanii horanii amaara hin ta'in amaara ta'ee jira. Nuun bakka nutiif hin taane dachi duutura nu kaanii wayyaanee mataa keenya gubbaa kaayanii. Namichi bulchiinsa bakka sana kaa'u aniif inni wal beekna. Shaalaqaadha maqaa isaanii dagata. Shaalaqaan jedheen bakka nu keessa kuni bakka isaan fincaan isaaniitiin nu wali'uu danda'an rasaa isaanii osoo hin taane. Booroo dha'uuf deemna. Akka isaan fixaniif as nu keesse nu immoo asuma teenya naannoon kun keenya gaafas keessaa baane ana miti namicha wajjin jirutu jedha. Gaafa nuti as keessaa baane asumatti fincaana magaalaan kun asumatti udaanaa. Nu jennee jechuudha. Ni seenne magaalaa sana. Akka seenetti waan ni ta'a jennee hin hafne waraanni nutti buqqa'ee nu dha'e. Nu baasa magaalaa sana keessaa. Magaalaa sana keessa nu baaseetu nuti magaalaa sana shirgoonee qabannee jechuudha. Humni keenya milishaan addunyaa kanarra jiru. Kan dargii nutti galagalee waraana keenya ta'e. Waraana keenya ta'ee isaan sana humna godhannee magaalaa sana ni hiine waardiyaan teessee nu eegdu wayyaaneedha. Isii wal kaatu jala jirra. Chikoolli ilaaltee tokko fuuti ijoolleen. Magaalaa dhaabne ala kanatti. Magaalaa nuti dhaabne har'a magaalaa guddoo magaalaa dhiiraa jedhamtee beekamti. Giraawatti. Magaalaa dhiiraa magaalaa guddoodharra. Gaafa sana waardiyaa keenyatti dhaabbata bakka sana. Har'a garuu magaalaa guddoo. Magaalaa dhiiraa jedhamtee. Akkasitti chaartira seennee hin teenye wal waraana guddaan duratti ta'ee jechuudha. Amma gaa maatiin kiyya narraa adda baate sun har'a na bira jirti jechuudha. Ni dhufte lubbuun. Seenaa kiyya keessatti waan kanatu barbaada. Dhuftee haadha manaaf abbaa manaati bakka takka nu kennan gojjoo achitti hojii wajjiniin aholla jedhaa mucayyoon garaa taftee baatii salan sana gidduutti dhalattee jechuudha. Waraanni kun guyyaa tokko nurraa hin dhaabbanne. Namni nagaa taa'amtachitti waluma dhoofne chaartira jedha koo qabaate. Chaartira kana keessa haati manaa kiyya kun ulmaa dhaltee osoo ciiftuu magaalaan nuti keessa jirtu tokko magaalaa sana keessaa baanee naannoo sana qabannee jirra. Naannoo as qabannee kan qabannee jirraa jechuudha. Magaalaan see Oromituu jenne see magaalaa namitu jedhamti. Oromituu jenneeti. Isii kana keessa jirra. Haati manaa kiyya qawwee qabdi. Waraana osuma ulmaa jirtu magaalaan sun ni dhawama. Magaalaan sun dhawamnaan nuti keessaa baana. Magaalaa sana hin to'attu jirri. Isiin aga dhoofteetu mucaayyoo see xiqqoo baatii ta'ee natti hin fakkaatu. Taate mucayyoo durbaatii qabattee ciifti. Yogguu dhufan itti seenan afaan Amaaraan haasofti. Ati maali? Ani Amaara. Maal akkas godhe? Anarraa dhaalanii kunoo na qabanii. Ammoo na dhiisanii kutan. Qawweessa dhokatee jira. Nama 3-4 dhooftee reef kassiisa. Maal jara kana godhee daqiiqaa hin beekani. Qawweessa dhoofatteetti. Ayinaa buskutaa
kochoroo bira kaanii kana nyaadhu nuti deebinee si fudhanna yaani biraa kutanii galgala sana deebi'ee waraanni keenya ni dhee bagaala sanatti waatee isee fudhannee baane kochoroo keenyas jechuudha. Mucayyoo isee hojii. Amma ganama san as qabanne kana bira gadi kuteetu dirree tokkotu jira dirree birbirsaa ka jedhan achitti waraanni addaan irratti ta'aa jechuudha. Waraanni addaan irratti ta'eeti waraanni keenya kun gaafa gadaa caffeefaa wareegaman gaafa tumsaa caccabsaa tumsaan faana wareegaman ana biratti guyyaan kun guyyaa kana waraanni kun nurra galagalee jechuudha. Nurra galagalee ani isheen gama kana akkasitti dhaabbatteetu dhukaasti ani gamanan jira waraanni narra darbee gaara seenaa siin alayyaadha. Mucayyoo isheen argaa mucayyoo ishee kanarra rasaasni akkanatti deema. Mucayyoon hojii ishee akkana godhata. Darbi ofirraa hin jedhaan darbi ofirraa darbi natti kofliteetu ani hin darbu ati koo jaaketa dargiin uffadha. Jaaketa sana ofirraa baasii naan jetti. Jaaketa ofirraa darbeetiin ammallee inni onna jedhan ture xiqqoo ture na bira gaaniin qabachuuf kanaan ani galagaleetiin allayyaa keessa bu'ee bakka isheen jirtu hin beeku. Allayyaa kana bu'een taa'ee reediyoon qaba ka gamas kute gamana kute wal quba qabnaa wal agarraa. Amma neessu kun eessa jira baddannoo bakka jedhamtu jira. Anasumaanii allayyaa kana seene allayyaan kun immoo as gadi jirtii seeneen jiraadhee ijoollee bullee waraana narraa faca'ee kanan halkan ijoollee wajjin deemee gurguradha nin gurguradha. Isheen kun bakka isheen jirtu hin beeku bakka kanatti naa eeggadha. Anis isheenis na quban qabdu. Bakka itti adda baane sana guyyaa lammataa dhuftee reef kalaaltee dhabdee kutte isheen deebite ani hin beeku bakka isheen jirtu. Amma osoo deemnu waraana kana walitti qabadheetiin muraasallee hin guuttu nin deema jechuudha. Karaa kamiin deema? Karaa laaftoo jedhamti. Laaftoo uummanni ijoolleen keenya ni jirtiin hin beeku. Achi deemuuf hin deemu. Osoo deemuu waraanni sin fuula dura jira. Waraana sana hin beektanii ittiin deebiinaa jedha warri biyyaa. Amma gatteenyeetti nama waraana sana nu ilaalu goonee waraanni sun waraana Oromoo ta'uusaa afaan Oromoo haasa'uu ta'uusaa adda nuu baafatanii gad deebi'anii waraana keessanii nuun jedhu jechuudha. Amma ittiin baana ol. Ogguun itti ol ba'u mana jala kataa'u haadha manaa kiyyaa mucayyoodha waraannis ni jira. Ni jirtaa lubbuun ni jira ni jirtaa ta'u ni jira. Amma wal dhuunfanne waraana kanaan dura ba'an jedha dura ba'an. Achi booda isheen adda erga qabattee ani waan kana fudhadhee ba'aa jechuudha. Amma haadha manaa kiyyaa kana waraanni itti ba'eeti galii bakkuma dura turte sana deebii taa'i uummatatti itti kennina jennaan inni dirqiin qabanii qawwee irraa fuudhanii ishiidhaaf mucayyoo isii mana barumsaa tokko keessa kaayani. Naannoo duraan itti qubadhu sana naannoo magaalaa Oromitu ani siin jedhu kana Raadayaayyaa bakka jedhamtutu jira. Mana barumsaa keessa kaa'an bakki kaanii kabiraan jiru. Manni barumsaa kun ganna raachi keessa gala. Isheenis keessa seenti. Faanosa qabdi faanosa ishee ibsatti. Manni kun Madoobee Farnichar jedhameetu Orofaan ijaarame teessumni ijoolleedha. Achi keessa teessi firaasha qabdi achi godhatti waan nyaattu achuma keessa nyaattee mucayyoo ishee wajjin jiraatti. Amma gaa waraanni kun ta'aa deemee siniiraan gabaa ta'aa oolaa ta'aa bulaa amma too kanaan jirru chaarterri seenuu maali waraanni mooraa seenuu dhufaa jechuudha. Amma waa hedduu biran isinii daddarba waraanni mooraa seenuu guri jedhamu aniif jaalli kiyyaa guutama abbaa milkii jedhaman sitti maqaa isinii tuqe kun akka uummata keessatti hafnee fuula duratti filmaataaf qophoofna ka jedhamutu jira. Nagaadhaan waliin qabsoofna ka jedhamutu jira. Akka uummata kakaafnu uummata keessatti nu hambisanii waraanni gara mooraatti seenutti kutee jechuudha. Waraanni bakka isaan seenee bakka kanatti jira nutti ni himamu. Maaliif yoo gaafta tarkinite waraana sana hin beekan nutti ni himamne kutan warri waraana sana ramadu
warri waraana sana galchu amma anuma cinaa jira namni guddaan anuma cinaa jira. Sana dura ta'a. Sana dura waa takka ta'a naa deesinittiin deebi'a. Wanni tokko ta'e maalinni bakka nu dura turre sanatti qabxii kana gan jarjaranarraa onna godha. Bakka nu dura turre sanitti waraanni wayyaanee osoo nuti quban qabaatiin kellaa keenya cabsee ooraaliin tokko guutuun dhufee mooraa keenya seene. Waraanni kun dhufee mooraa seenee ijoolleen waardiyyaa magartii marsiteetti nu yaamti. Dhaqnee ilaalle waraana ooraaliidha. Gabbu'aa jennu gabbuufne ni hiine waraana isaanii maali qawwee isaanii irraa hiine maaltu jira gubbaa deemaa ol baa ilaalaa. Yommuu laaltu ijoolleen akkuma jirutti rasaasaaf qawweedha saanduqaan. Giraawusee nu deemu jedhu kun. Amma gaa deebisaa bakka geessanii gaadhaa isin asii gataa jennee jechuudha. Akkas jennee jarri sun osoo nu bira lubbuudhaaf akka tokko godhatu waraanni keenyas dha'uudhaaf maraata ani namicha na cina jiru gaafadhe hoggana kiyyaa. Jira jira kun naan jedhu as miti bakka biroon hin bilbilaa jechuudha. Akka gootu godhii naan jedha. Ati gootu godhiin kun yookaan ajjeesiidha yookaan gadhiisiidha. Ani maalaan filadhe isaan kana guyyaa takka walitti dhufnaa dirree waraanaatti deemaayiin jedheen jechuudha. Deemaa jedhee makiinaa uummataa godhee fi uummata mallatteessisee uummata isaa wajjin deemu makiinaa biraatti fe'ee ijoolleen keenya yoo agartanii dhoofti akkasitti ciciisaa ati immoo addeellee hin ga'e. Addeelleen gara Hararitti hogguu deeman magaalaa maali kaampii xiqqoo tokko qabu achi hin ga'e jedheetiin gadhiisa jira kana. Rasaasa kiyyaaf qawwee kiyyarraa fudhadhee jechuudha. Artii booda jarri sun guyyaa takka waraanni ta'ee dirree waraanaatti wal quunnamnaa jechuudha. Dhukaasni ni banamee osoo deemuun namicha kana kanuma dheengadda dhufe sana fooxaa guddaa uffata. Fooxaa akkasitti arangaadee maali qabdu kan uffata dheeraa takka ni dheeraadha. Namicha kana agartuu ala agartaa hin jedhaan gurbaa ni argaa jedhaan. Egaa qiyaafadhu mataan dhayin jilbaa kana cabsii hin jedhan namicha kana. Jilba cabse gurbaan. Waraanni 3-4-5 kasaanii kufee namichi gaafa achitti konkolaatu waraanni isaanii cabee ni baqatee jechuudha. Bira ga'ee naqee ilaalee. Ana kun wagaa'iin jedhee narraan si qabe. Nan dhiisiin narraa fixii jedhe. Arrallee sirraan fixu. Situn duune beekaan mataa si dha'uu dhiisee mucaadhaan jilba dha'i jedhee. Ammallee yaaleetiin akkuma gaafa sanaa makiina irra si kaa'aan jedheen jechuudha. Makiina irra geessillee gadhiin asumatti naa qabadhaa booda itti deebi'a. Akkasitti amma gaa ijoolleen waraanni keenya mooraa seenee jira. Nuti biyya keessa teenyee nama dadammaqfanna. Qaxanaan nuu kenname giraawarraa ka'ee addeellee bakka masiin jedhu kan jechuun naannoo Haramayaa ga'a. Anaaf guutamaa abbaa milkii fi maanguddoota qabnuu fi dabballoota qabnuu fi jaarmayaa qabnu gidduu jira waan ta'eef. Isaan kana osoo hojjennuuti chaartera keessaa ba'uun dhufaa jechuudha. Chaartera keessaa ba'uun hogguu dhufu namni ta'uuf gara dhaquu wallaalee jechuudha. Jara kanaan dhuunfatamna guyyuu karaa gadii darbee waraanni wayyaanee ol nutti dhufee jechuudha. Kutee waraana keenya bira kutee dhufe kaan namoonni qabama namoonni hidhama waan biraatti dhufee cinqiidhaaf cinqii taanee akkasitti jaalguutamaan ana adda baanee teenya bakka takka hin teenyu inni bakka sanatti kalee wareegamee ofiisaa of dhawee waardiyoota isaa wajjin arramoo natti dhufanii jechuudha. Muudana jedhama gad duugu kana keessa jirti bakkatti. Natti dhufan uummataan nyaata nuuf hin fidiinaa. Yoo nyaata nuuf fiddan sin jala wayiitu dhufa. Nuti isinii taa ergannu jennee dhaamannee turre amma uummanni ganama ka'ee nyaata nuuf fida. Nyaanni kun gusan achi deemanii ni aarti aaraan dhufuuf deemti. Ijoollee qophaawaa waardiyaa fi nama uummataa 2-3tu jira. Amma miila kana jala wayiitu dhufa.
qophaa'a jennee nuti hanga 4-5 geenyu muka jala iddoo walitti galagallee fuula keenya dura eeggannee jechuudha. Daqiiqaa 2 taane marfamnee dhukaasni nutti banamee tokko tokkoon dhukaafnaa ijoolleen warra of eeggattuudha. Akkanatti ilaa sa'a 2 dhukaasni kun ta'ee osoo deemnu ijoolleen gaa'ii jettee ga'een jedhee yogguun shuguxii kiyya ilaalu shuguxiin kiyya kalee namatti kenneera irraanfateetiin jira rasaasa fixeetiin jira. Ijoolleen qawweesseetiin of dhoote ani shuguxiin barbaada. Shuguxiin hin jirtu. Jarri dhufanii na bira ga'an. Hin ajjeesiin qabaa jira jechuudha. Ani yogguu isaan maal yaadadha boombii yaadadhee boombii kiyyan dhoosee boombii kiyyan ogguun irratti dhufuuf jedhu dhufee na bira ga'ee namichi na qabee. Miila kanaaf kana mul'uuf na godhee hin duune jechuudha. Achi irraa na fuudhanii ani of hin beeku osaan isaaniirra na kaanii giraawaa na geessisanii giraawaan kun nutti baheetu akka waan nama guddaa waan tokko qabanitti gaa ana kanaan sirbanii jechuudha. Dhagaa amma lubbuu kiyya bare. Ani immoo ol ka'ee hin duune hin jiranii injifannaan jedhaan jechuudha. Mana Iyyaasuun itti hidhame sanatti na hidhanii lafa jalatti. Miilli kiyya tortoraadha. Wanni itti yaalamnatti hin jiru. Manni lafa jala dukkana namni na quba qabu takkaallee hin jiru. Bakka sanirraa waraana keenya kan fayyaa qaban, kan madoon qaban, kan sagalee hin dhaga'u, kan eenyu isaanii beeku, kan isaan na quba hin qabne na biraa fuudhanii wursootti naqanii jechuudha. Ani achumatti nafe. Amma intalli gaafa xiqqoo ani wayyaa'u intala Tigiree tokkotu anaan yaala. Na yaaltee miilli kiyya kun amma akka tortoree irraa ba'eetu akka waa wayyaawinaati. Sa'a 24 keessatti marraatti akka nyaataa fi ulaan irraa banamu. Asuma keessan ciisa baatii 3. Ijoolleen na biran jirtu amma ijoollee hidhamtoonni akka bakka nan jedhanii wursootti kutan hin ta'a. Maalin jedha? Haadha manaan qaba. Abalu ka jedhamtu. Nama Oromoo abalu jedhamu tokko as keessa kaamantu yoo jiraate isii sanaan as jira jedhiitti jedhaan jechuudha. Isiin sun haati manaa keessa jirti bakkuma kaayan sana jirti. Mana barumsaa keessa. Mana barumsaa keessa. Amma ni dhageesse. Erga dhageessee isiin ganamuu dhuftee ulaa kana irratti dhagaa darbaa oolti. Yoo ishee qabattee. Ganamuu dhuftee ulaa kana irratti dhagaa darbaa oolti. Gali jennaan hin galtu yooma dhiyee galti. Ganama suma dhufti. Akka turaa keessa huccuu tokko kana uffadhu kana beektaa jedhanii itti agarsiisan lubbuun jira. Amma soo kanaan deemtu maalti see mudata seetanii roobni guddaan roobee mucayyoo sana ukaa qabdii ni galte asirra. Gaara jira gaara akkas dhaabbatu. As jala mana sanatu jira. Gaara kanarraa immoo lolaa yookaan galaanatu yaa'a. Galaana kana keessatti kuftee mucayyoo fudhatee galaanni kun kutu. Uka see keessa kaa'attee jirti isiin. Ogguu gangalattu mucayyoonis isiinis ogguu gangalatanii mucayyoon irraa fudhatanii itti beekti seenuuf hin beektu. Mucayyoo galaanni akka fudhateetti beekti. Ogguu neemtu. Dhaqanii dirreerra ogguu ga'an ammallee uka see keessan jirti mucayyoon. Maan irraan duutu dhiiroo maal jedheetiin jetti. Amma gaa duutuu ishee dhaqeen arga adda fuudhee maal godheetiin ganama uummata yaamee awwaallatanii uummanni Oromoo ni beekanii jettee ofirraa fuutee eenyu ishee sana maalinni faanoo sasee shidattee mucayyoo akkas fuutee laaltu ammallee ija keessa laaltu mucayyoo hin duutu. Maaliif hin duutu ati jettee wanta gootee isii kana fuutee ofitti qabattii jechuudha. Amma mucayyoon sun lubbuun jirti. Ilmaan ja'a qabdi. Mucayyoon nama kun argeessa kana jirti. Akkasitti haftee rasaasa gaafittoorraa ni haftee hin dhoofne. Kanarraa siin haftee maalati jettee dhiiftee. Eessa jirti jettan amma? Argeessa jirti amma sa'a. Argeessa jirti bana mana keessaa ba'ee biyya kana dhufee jirti jechuudha. Amma gaa ergasii hoo ka jedhu fa'aa. Erga kanaa mana hidhaa sana keessaa ummata dabballootaa fi waraanaa fi deeggartoota kumaantama lakkaawwaman kan wursootti hidhan sana gara Zuwaayitti dabarsa. Wayyaaneen gaafa gara Zuwaayitti isaan sana dabarsan
anammoo sirraa baasanii baate 8 booda fayyee jechuudha. Ana maaliin na qoratu dabballee keenya ta'ii kafaltii guddaa sii kafallaa hararii bulchii bakka kana godhii maal taataa addandeetii waan meeqa gaanaa waan nama tutturuufaa kanatti beeka. Yaa jarana anarraan argattanii bishaan ati yoo baafte sana keessa baasuu dadhabnee isinummaan gadi naqaa kiyya kana itti guuttadhaa fakkeenyaan agarsiisee bishaan irra taa'u fuudhee gadi naqee keessa kun itti naqadhaan dandeessanii malee ani kan hin godhu. Yoo hin danda'e yoo na hiiktan barsiisummaa kiyyatti hin deebi'aa jedha jechuudha. Na hiikanga. Eessatti na deebisu bakkuma jaartiin kiyyaa madoobee sana keessatti na deebisu. Sadarkaan kiyyachi na deebisu. Gara mallasnyaa maalinni giddugaleessa walaa kanatti yoo dabarsaa kutaa 8 kan achi dhaqeechi jaatu jira nin dhaqe. Dhaqeetiin taa'a. Mucayyoon kiyyamma miila fuuti. Walabaan maqaan isii. Amma ani nin taa nagaadhaan si'a ammoo nagaan qabu waniin kun. Bakka inni dhaqe uuma kanatu jira. Halkan dhufaa waan inni dhufu fagaanne gaafa sanii waan kanan godhaa isaan kun kana dhaga'anii barsiisotuma mana wajjin barsiisitu waan kana himaaf jechuudha. Halkan dhufanii na baasanii si ajjeefna jedhanii waan feetan godhaa. Inteessaa ani ammallee waa takka godhaan jiru mantaa hayaa mucayyoo kana laallaa. Mucayyoo kana laallaayi si dhiifna irraa taa'inaan jedhani. Hingan nin taa'e amma ilma ta'anaaf akkanaatti amma gaaf tokko dhufan ganam. Ala dhaabbadheetii mana kiyyaan achi taa'eera dhaabbadheetii mataa kanaaf wannaan godhaan jira mucayyoon kiyyan irra jirti. Achirraa qawwa sadii ogumatti deemuun beeka. Waan dhufaniitti beeka garaan kiyya. Dhufaniitu na bira ga'anii akkas hin jedhiin. Akkuma kanaan fuula kee duratti deemi. Yoo waliin seena jette kunoo tira saasni. Eessatti hin deema jiran deemii siin jenna. Nagaa ofiif hin kennitu nuufis nagaa hin kennitu. Ammallee itti jirta. Galgala walgahii guddaa goota mana kee kanatti. Siin sun inuma jirti. Ani kanneen hunda hima. Yaa jara nagaa bakka sana maallaqa fuudhaa achi galagalu beeki. Bakka sana huccuu kiyya boorsaa xiqqootti naa naqi. Mucayyoon jedhamtee dhaabatti walabaan. Anaa kenni huccuu kiyya. Xiqqoo boorsaa xiqqoo asirratti hin fannifadhe akkanumatti nachi deeme jechuudha. Na jala deemanii makiinaa irra na kaa'anii Harariin gahaa jedhan. Harariin ga'e. Nin taa'e. Amma gaa biiroo barumsaatti niyyadhe. Waan kana na mudate. Ani barsiisaadha. Dalagaa barumsaatti jira. Achi taa'uu dadhabe. Biiroon barumsaa kun warra ijoolleen keenya ijaarteedha jechuudha guusanetti dubbiin oomituudha. Ijoolleen beeku warra na quba qaban. Okay, maaltu sirkisee achitti si jijjiirra. Na jijjiiran mucayyoon kiyyas meeshaan kiyyas naa dhufe Harar taa'ee mana barumsaa naa kennanii barumsa kiyyatti deebi'aa jechuudha. Amma mana barumsaa kiyyatti deebi'eetiin wayyaaneen ogguu jijjiiramtu ani numa ni dhaaba. Wayyaaneen ogguu jijjiiramtu ani Hararitti beeka numa ni dhaaba. Ooma duriinatti kaasu. Faayiliin keenyan dhumu. Akkasumatti jira. Osoo jiraadhu amma quunnamtii bareedaan qabaa. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin hogganoota wajjin araarsoo biqilaa kan jedhamu kanatti amma waan akkas ta'e kanatu ana wajjin gaariitti sulleenya. Akkasumas kan hojiin wal quunnamaa hojii guddoo oowwituu Finfinneerraa Wallaggarraa jaarmeenii jiru yaakaa kibbarraa waliin wal quunnamaa ramaddiin kiyya oowwituudha. Waan guddaa hojii bareedduutti jira. Amma deemsa guddaa booda wanni nan ilaale tokko natti dhufti. Wanni sun maalinni ijoollee meeshaa daddabarsitee fanjiidhaan baabura guutuu kanatu jira. Warra ramaddiin isaanii kanatu jira. Anaaf ramaddiin isaanii wal quba qabaachuu hin dandeenye. Gurbaa tokko kan nama dhalutu jira. Qabsaawaa bareedaa. Isa kanatu bakka fanjii kana kaa'u dhaba. Rakkate. Fiidiin jedhe yoonis sumar jedhama kun amma Awustiraaliyaa kana jira. Gurbaa fiidin na bira. Akka fe'een godhaa. Amma fuudhee nama bira kaa'a.
osoo jedhamu yoonis kun qabamnaan obboleessi xiqqaan oguu qabamu obboleessi xiqqaan achiin kaa'ee obboleessi achi kaa'ee jedhan jechuudha. Amma dubbiin itti dhufti. Kun 1990 jechuudha. Akka Awurooppaatti. Hidhamuu ni taatidha. Hidhamee ani gaaraa mul'ataa kanatti yoon sin agarse malee hedduun tumamee ergan fayyee hedduun torchi ta'ee mudhiin gaafa sana na cittee balaan miqaan nageesse boodan sinitti himaa. Amma gaa hidhamee gaa 1990 namni hedduu qabame gaafa sana caasaa akkatti seente hin beeku seente dhiyarraa kaabarraa kibbarraa booranaa arsii karaa hedduu ijoolleen hedduun qabamtee ni hidhamnaa jechuudha. Hidhamne ammallee torchi ta'a. Baay'ee dira dhawaatti hidhamna. Achirraa waggaa tokko dhoksaan na tursiisanii garee hidhamtoota warra mana hojiin himatamuuf deemu kanatti na dabaluu achirraa Finfinnee dhaqnaa. Finfinneerraa maayikalaawii Finfinnee dhaqnee achittillee qorannoon biraan deebichi biraan cinqiin biraan ta'ee gara Karchaleetti dabarra obsaan nagaan teenya Karchaleeni jechuudha. Karchalee amata 6 osoo dhoksaatti amata 2 amata 8 olii gara akkanatti lakkaawwatutti. Reed Kroosiin beekamutu mijaa. Achitti dhabnee baana jechuudha. Maal baana ree? Ani barruun barreessan ture. Barruun ani barreessu kun haati manaa kiyyaa dukkaana qabdi suuqii jechuudha. Achiin kaayadha mana kana iyyaa kana naman. Amma guyyaa tokko namoonni Fadis jedhama. Fadis kanarraa beelatu jira dhufanii magaalaa kana keessa naanna'u. Uummanni Amaaraa kun dhagaadhaan olii gadi ari'ee bakka bultii dhorkatee isaan kana tuma dhagaadhaan. Isiin kun garaan dadhabeeti ulaa dukkaana isii kana bantee isaan kanas keessa bulaa jettee ayyamtee fi waraqaa sana immoo tarii tamboo ittiin xuuxuu malu beeku uummanniitti jettee fuutee galatti gara manaatti deebisee. Yogguma seen fiddu sana nani wayin jedheen gaariin goone jedheen jechuudha. Inni waraqaan suni waraqaa gara fuula 400tti gamasiif gamana waraqaa guddaa bal'aa kanarratti kan ani barreessudha jechuudha. Qabsoodha waan maaliiti. Gaafa ani qabamu kana waraqaan sun mana sanii fuudhan. Namni na himu kun hiriyyuma kiyya jaala kiyya na hima. Jaalatee na himaa miti. Ani irra laalu qaamni namaa kun alagaadha. Waa hedduu siinsiisa toorkiin badaadha. Himee dhufanii galgala mana kiyya dhufanii guna qaban anaan alatti gadi na harkisanii isuma sana na agarsiisan akkasitti. Natti kofi. Akkani waa hunda baase beekee akkam godhee ofirraa dhorkuu danda'u hin qabu. Anillee bakkan fanjii kaa'e sana hime. Haati manaa kiyyaa ana beekti akkuma abbaa manaa namni beekutti na beekti. Jarjara kanatti akkamitti kana baase jettee ajabbiin guseen dhalaaltu jessee keessan ni ilaala. Ani waan hin argeen qabu. Yaa Rabbiin jedheen jechuudha. Guyyaa tokko osoo hin du'in deebi'ee waan na mudate kana sitti himuu hin danda'a. Anaadha isiin kana beektu dhaabbadhee waan kana osoo bakka takka na tuqamiin kun akkamitti akka jedhu of taajjabee hidhamee jechuudha. Hidhamee Karchalleen jira. Mana hidhaarraa waan isin haasa'u jiru jala keenya. Waan isin haasa'u keessaa ani mana dhaattiin of bare. Lubbuullee mana dhaattiin bare. Namni du'aallee mana dhaattiin bare. Sodaachuun barbaachisaa ta'ullee mana dhaattiin bare. Waayitu narraa kee sana dura ani hin beeku qabsoo malee. Sharriif shaaxila qabsoo kee juullaa ni quban qabu. Ana achitti ta'e hedduu jira. Amanniidhaa manuma hidhaati. Waan ani barreesse saniif jecha jarri fuudhe saniif jecha isuma sana gara afaan Amaaraatti hiikanii murtii kennuuf ammata 3 hidhame. Warreen hojii hidhame ni beeka. Sunis achitti narraa nyaadhan. Amma gaa namichi ani gaaraa mul'atatti eenyu makiinarraa fudhannee
guyyaa lama dhibama gootaniif gaaf tokko makiina irraa buustanii gaaf tokko miila rukuttanii gadi dhiiftan san. Inni sun mana hidhaa kana humna wayyaanee irraa hir'isaniitu nama hoogganaa isaaniiti. Amma sa'a kana guruupiidhaan saamiinsa irratti bobba'eetu hidhama namni kun. Hidhamee na dura hidhamee hiikama. Yogguun seenu namicha gaaraa mul'ataa dhaqee akkasitti Oonag jechuun hayyuudha. Oonag jechuun beekaadha. Oonag jechuun akkana. Isin maal beektu? Waan hin taane isiniin kun. Isa kan lubbuu kee dachee irra naan adeemsisu. Jedhee dubbataa baay'ee nu gargaaraa hoogganaa isaaniiti jedhee himu ijoollee. Ogguu sanaaf hin taane naan taane dubbiin suni dhiiroo namichuu sanaa maal dubbiin kanaatiin jedhaa. Amma soo deemuu ammallee namichi deebi'ee dhufa mana hidhaa kana. Saammatee qabeenya guddaa qaba. Guruupiidhaan saamu, makiinaadhaan saamu. Istoora cabsanii saamu, istoora kaatan qabu. Hedduu. Amma deebi'ee dhufeetu kunoo isa kanaa naan jedhu. Okay. Amma footuma gaafa sana uffate reeyi. Miira xiqqoo akkanatti dhiibbata. Amma nirraan fagaadha. Ittiin ba'u. Ijasaan sodaadha. Maaliif? Nama faaru addaati kan inni faarsuu jara keenya kana gaabaa maal jedhee Oonag. Guyyaa tokko suuqni dhumuu na ilaala. Ijaan gama sitti qabadhe ijoolleen irraa keessi yaada kana jedhamcha kanaa eegaan jedha. Na ilaala. Amma gwani gabba'u anuma fudhateetuma gara birootti achi na deemee naratti kufee bu'a. Maal taate namicha naan? Maal taate? Ani sin beekaa naan jedhe. Sii barii jedhe ni iyyee. Warri kellaarra taa'anii ilaalarra taa'anii bu'anii dhufan warri alaaftonni. Deem jedheen maal namicha akka keessatti fakkaate? Nam guyyaa akkana bakka akkanaatti marraa lama na gadhiisee baranne. Kasaan nyaachuutti jira baran. Kasaan dhuguutti jira jedhe jechuudha. Amma namni isaanii ajaa'ibanii isa kana mana hidhaatti na mudata. Mamata taa'idhamee mana hidhaarraa baha. Mana hidhaarraa beenu ijoollee kiyya magaalaa Harar jetti xixiqqoon sun gurguddaatti amma nin deemaan jira. Mana hidhaa sanarraa beenu waan qabxii gurguddaa irraa fadhee deemtaa kiyya. Amma nin dhufeetiin mana jiraadhaa. Mana kana jiraachuu dadhabbuutu dhufe ammas. Warri gaafa duraa hiriyoonni kiyyaa warri ani isaan kana akka laafee akka waawwiitti wanna jedhuuf kana fakkaatu hunduu afaan biraa haasawaa na ooduu natti hin siqani. Taaksii ani seeni cinaa kiyya ka taa'u warra basaasotaati. Biyyoota kiyya hin beeka. Warra wajjin hojjetu warra wajjin barsiisu fa'i. Waa hunduu natti toluu didee mana hidhaarraa ba'eetiin hidhamee jechuudha. Qalbiif qaamaan. Amma waan hin godhu dhabee haadha manaa kiyyatu jira. Haadha manaa kiyya hin mari'adhaa. Haadha ilmaan kiyyaati. Isheerraa laman qaba. Ishee akka walabaa sana dura jirtu jira. Walabaan ishee sanatti lammataa. Isaan kun gurguddatan durbaa. Maaltu malammagaa? Akka gaafa duraa sanatti na biraa si qabanii ammallee kan hin danda'u ati ka'i deemii naan jette jechuudha. Eessatti deemta? Eessatti hin deemta? Asii hin deemi baqasii. Argeessa. Sumaalee ni wayyaa hin danda'an. Hoodhu maallaqa. Dhufee baatii lama hin geenye hidhamee ba'ee. Amma garamiin deema? Argeessa taate jechuudha. Argeessa buna gaggeessitu maal naan jetti ani waan lama diini kiyya. Diini ani jibbu wayyaaneedha. Diinni ani sodaadhu eersiidha. Gaafa sana eersiin owwaa. Dhaqxee akka biroo hin ta'in. Ani gaaraaf hin deema dhugaa dabbitti yoo taate. Ani deemee gurraacha kiyya kaasaatti hin deema. Ammallee achirraan caasa barbaadadhee caasa karaa sana hin beeka. Amma jijjiiramuu mala guusa waan akka illee hin beeku baay'ee. Kana waadanaa seenta. Ani waan yoo ta'ee fuudhi. Isiin kun boodatti sin deebisa. Mana hidhaa dhuftee ana gaafattee jarana akkam jirtu jettee namootaan hiriyoota keenyaa yaaminaan jettee yaamee fi isaa wajjin haasoftee ani waan akka isinitti dhaammadhaa jettee hiriyoota kiyya saniin. Namni kun ilmoo fedha, ilmoo dhiiraa fedha. Ilmoo dhiiraa ni dhaluu amma waan dhalaa irraa dhaabbate
ani dhaluu dhabee soon taane waan hin dalagu waan hin hojjedhu waan hin kuntaalan galagalchadhu kana qabdi kanarraa narraa dhaabbate wanni sun yoo inni gale immoo ani nin fuusa yoo lubbuun gale akka hin duune du'aa na godhaa jettiin ani gale sunni dhabame amma taa'us dadhabe yoo kaatee ka deemtu taate gaara dhagnaan cinqiin kun hunduu hin jiru yoo immoo tasa ka teessu taate haadha manaa fuudhii kaa godhadhu anis si yayyame waan biroo natti hin ta'inii ani eersiin fedhu eersiin sodaadha waan sodaatamu keessa waan jibbu keessaa moo yaani jedhanii beekta ana kanaan deemee kuta jechuudha dhaqee namootuman beekuun argadhee jaala raarsoon argadhee raarsoo amma jaala isaa ta'uu ka fide isa bira dhagnaan gaarriin jiruu naan jedhe taa'ee nama keessaa akka namuyyuu taa'etti amma dubbiin dhufte waan isinitti dhaambatte sun ni jira ani ilmoon hin fedha dhuguma amma gaa haadha manaa fuudhuun asitti na mudataa jechuudha. Hargeessatti Somaalee? Yes. Hargeessaatti ni fuudha. Haati manaa kiyya waraanaa kanuma ani gubadhee jiru sana gubattee jirtu isii sana wajjin achi turee dhukkubni ani gaafa duraa tumamaa ture. Toorchiin ani ta'aa ture. Mudhiin kiyya akka gingilchaatti adda babaate suni amma dhukkubatti na qabaa jechuudha. Dhukkuba cimaan na qaba Hargeessa kanatti. Nin dhukkubsadha fincaan irratu narraa hin citu. Ni du'aa na eegu. Jireenyi kiyya hospitaala. Ani garuu qabsoo kanan dalaga malee. Qabsoo kanan dalaga. Mucayyoon kiyya biyya jirtu sun xiqqittiin gaafa rasaasnii fi maaliin bira daddarbaa ture sun walabaan na bira dhufti jechuudha. Haatis na bira fidee deebiitiin mucayyoo guddoo wajjin teessi mana isii. Mucayyoon kun na bira jirti. Isiin kun amma ni heerumti. Nama ni jaalladhu. Nama ni baay'ee fedhu. Nama baay'ee cimaa. Kan hojiin dhukkubsate. Kan hojiin rakkate. Kan hojiin cinqinee qaadde. Isa kanatu isii kana fuudha. Duraan illee gurbaa kiyya ammallee gurbuma kiyya. Isa kanatu hojii rakkata. Haadha manaa kiyya caaltuu na hojii rakkata. Amma isiin kun haadha ilmaan jaati. Caaltuun booda dhuftee kun. Iseen sun lama qabduritti abbaan caalaa ilmaan 8 qabaa jechuudha. Egaa amma Hargeessaa jiraattu Hargeessatti fuutanii ijoollee horaatti jirtu amma immoo achiimi akkamiin imaltanii Swiidin dhuftarre? Amma nin dhukkubsadha. Dhukkuba kiyya kana osoon dhukkubsadhuun dhukkuba biroon dhukkubsadha. Dhukkuba bilisummaan dhukkubsadha. Nin dalagaa. Na bira kataa'u nama 20-30 mana kiyya keessa oolaa. Dalagaa siyaasaan dalagaa. Yoon dhukkubsadhellee osoon kiniinii liqibsiin oolmaa amma ijoolleen protest gootu kun itti ooltu na himaayiin jedhaa. Maaliif duree waan sana liqimsa malee dawaan liqimsu kiniinii jedheetiin didaa. Isa sana natti maniitu achi booda kiniinii na liqimsiisu. Ani kataatiraaniin taa'aa. Shurufkaan kiyya fooliin kiyyan tolu. Waan meeqannarraa wanna ta'a. Uummanni kiyya immoo nan jibbu. Natti dhufaa. Walgayiin oofaa. Nin jaaraa. Waan meeqan godhaa. Takkaa malee biizii kiraa. Ani nimarran jira jechuudha. Maayyiitti gaa. Carraan argadhee 2017 baatii 5ffaa Suudiiniin dhufee. Suudiin dhufee dhukkubni sun na wajjiin dhufee. Ammallee asitti sisteema naa godhee xumurra kiimaa dhukkuba sanarraa ni fayye. Kompiliitilii rabbiin na fayyise guddaan. Amma ni fayyaadha. Gudina dhaggeeffatullee naaf haa gammadu. Dhukkuba sana hundarraa fayyeetiin nagaa kiyya taa'ee isin fuula dura taa'ee haasa'uutti jira. Abbaan caalaa waa hedduu duraa xiqqeessee yoo hime booda gaabbuu malaa gaabbuu deentaa kiyyaa aga kanan jedha Jamaal kiyya galatoomne. Abbaa Caalaa Gabul Morkaa imalli jireenyaa keessan kun hedduu dheeraa bu'aa bahii hedduu kan qabu gootummaa hedduun aarsaa hedduun kutannoo hedduun waan hedduu keessa dabartanii har'a bakka rabbiin isin geesse kana fayyaa guutuu argattanii jiraachuu keessaniif daawwattoonni kennas hedduu akka isinii gammadan abdii qabnaa nutis akka maatiin OGNC hedduu isinii gammanneerraa seenaan uummanni namni hedduu irraa baratudha. Mee amma jireenyi maal fakkaata? Gabaabatti.
imala keessan goolabuudhaaf jireenyi Sweden mee maal fakkaata? Amma akkamitti jiraatu? Ani soora baheetiin jira. Dhufee qubee biyya kanaan baranne. Dalagaan kiyya, ilmaan kiyya xixiqqoodha. Isaan kana bobbaaseetiin galcha. Hawaasa keessaniin jira. Hawaasni Oromoo kallattii arfaniinuu yookaan maqaa yookaan bifaan na beeka. Suudiin hin baanadha. Yookaan maqaa yookaan bifaan na beeka. Kabajaan qaba. Kabajaa bakka iyyuutuu kabajaa dhabeen beeku dhugaa isinitti matee bakka nama deeme kana hundatti gaafan dardaraallee ani maanguddoodha. Abbaa guruupiiti, guruupi liidarii. Tolchuufillee ammaachuufillee abbaa caalaati. Maqaan ka biraa ta'a. Gaafa mana dhaa jirullee maqaan ka biraa ta'a. Ka araarsu ani, ka bulchullee ani. Mana dhaatti amanamaan ijoolleen keenya guutuu guutuutti ni amanamti. Ijoolleen oonag amanamtu. Nama wajjin nyaatti, nama wajjin dhugdi. Balleessinaa ni lolti, ni caccabsiti, ni kabajamti, ni sodaatamti. Beekamoodha. Isaan kun mana dhaatti diinni beeka. Diinni ragaa ba'a ijoollee keenyaaf. Namoonni atanii dhufanii wagguu baatii amata lama wagguu jedhanii gaggabu. Keenya umurii iddoo wagguu jedhanii kofilan taphatu. Kanamaa amata sadii jennaan harka hidhu baatii shan baatii ja'a. Keenya du'a jennaan bashannanee kofilee gara harki ni dhabu. Akkanatti beekamna. Ani gaafa sanas maanguddoo. Eessattuu maanguddoo. Adallee maanguddoodha. Namaajis ni haasa. Asittillee maanguddoodha. Suudiin yoomni waa suudii kanarraa siifaase ani uummata hawaasa uummatas jedhu kanaaf hedduu kabajaan qabaaf. Hedduu nama rabu. Hedduun hiriyoota kiyya. Hedduun jaallan kiyya. Hedduun obboleeyyan kiyya. Hedduun ilmaan kiyya. Garuu siyaasa dalagaa siyaasaa irratti. Dalagaa tokkummaa Oromummaa irratti. Dalagaa Oromummaa lubbuu keessaa baafatanii itti yaaduu irratti qoba qobaa yaadu. Qoba qobaa itti dhimmu. Murna murnaan itti dhimmu. Murna murnaan kun murnuma taatee hafti. Afaan tokko ta'a. Garaa tokko ta'a. Yaada tokko ta'a. Gama meeqa ilaallee. Abiyyi kun guyyaa inni gadi bu'u akka waan samiirraa gabbu'etti namni uumame hundi isa kana jala yaa'e. Abbaan caalaaf maatiin abbaa caalaa garuu ani namarraa waan adda ta'e hin qabu. Warra beekutu jala yaa'aa ture abiyyi kana jala. Ani second for microsecond. Natti liqinfamne abiyyi jedha. Secondii takka no second micro. Liqinfamne. Ijaara keenya kana jala yaa'uun gaarii deebitanii tokkummaa keessan jabeeffadhaa. Filmaanni keenya tokkuma. Tokkoon filmaata keenya uleedha. Ulee qabna gaara kana keessaa. Ulee kana tinnisaa. Ulee kana bira dhaabbadhaa. Ulee kana gargaaraa. Ulee keessan kana gargaaruuf immoo afaan tokko dubbadhaa. Wanni addaan siin baasu abaluu kiyyaan hin jirtu dhumatte. Akka dhumtuttu dhumatte isiin. Kan nuti itti guddanne itti dulloomne bifa meeqatti baafne abaa'oone arra tokkum isiin kunis gaara jirti. Akka dhaabbii abbaa caalaatti. Kiriil kaat stand ani kanan qaba. Uummata Oromoollee kanaafin hafeera. Ani gammachuun kiyya gammachuu Oromooti. Rakkinni kiyya rakkina Oromooti. Oromoo ta'een dhaladhe Oromoo ta'eetiin du'a. Agafte kana hafuura kiyya waggaa waaniin du'a. Gamana gaggalagalu rabbiin duraanuu naan kennine. Kun jabina addaatii miti. Namayyuutu akkasi. Hedduu. Ka daddaaqamu hedduu miti. Kanan qaba. Ani dhaamsina ni qabu. Adaraa yaa Oromoo. Yaa xiqqa yaa guddaa. Warra beekumarra gurguddaa ana hooggantu guutee jiraa bara. Warra goota akkamii beeku akkamitti guutee jiraa bara. Of hin qusatiinaa, of hin dhoksiinaas baa. Maal inni? Maaltu hafee?
ittiin qaanyoftanii, itti dulloomtanii, itti hojjettanii anaga tokko isin beekaa. Adaraas baa qabsoo keessan xumuratti kennaa. Ijoollee keessan hoogganaa. Ijoollee keessan gorsaa. Akkan ilaalu kanatti gammachuu hin qabu. Anillee kan itti komatamu hedduu jira. Kan hin godhuu qabu hedduu jira. Sana hundan goonu. Mee haa goonu. Guyyaan tokkollee haftu. Guyyaan lamallee haftu. Yaa. Hedduun jechuu danda'a Jamaal Kiyyoon sirraa dhaabbadhee wayyaa. Hayyee Jaal Abbaa Caalaa Gabul Morkaa seenaan imalli jireenyaa keessan kan ijoollummaa irraa ka'ee hamma maanguddummaatti hanga har'aatti kan jiru kutaalee adda addaatiin addaan irree daawwattoota keenyaan gahaa turreerra. Seenaa keessanirraa dargaggoonni maanguddoonni hedduun keenya waan hedduu barannaa amanamummaa, cichummaa, qabsaa'uu, uummata Oromootiif wareegamuu, maatii keessan wajjin, haadha manaa keessan wajjin aarsaa guddaa kafaluun keessan hawaasa Oromoo biraatti ammas bakka guddaa qabaa. Seenaa kana nu qooduu keessaniif ammoo hedduu galatoomaa. Daawwattoonni keenyas seenaa keessanirraa waan hedduu akka baratan abdii qabna. Waan sa'aatii dheeraa nu kennitanii seenaa keessan kana waan nu ibsitaniif ammas irra deebi'ee maqaa daawwattoota keenyaatiin maatiin OGMC galata guddaa isinii galchaa. Ulfaadhaa, horaa bulaa, ammas biyya jirtan kunis jaariin biyya kanaa isin qeebalee ammas fayyaan keessan isinii deebi'ee hawaasa biyya kanaa keessattis umurii dheeraa ijoollee keessan guddifatanii nageenyaan gammachuun akka jiraattan umurii dheeraa isinii hawwinaa. Galatoomaa, horaa bulaa isiniin jenna. Egaa hordoftoonni OGMCs imala jireenyaa Jaal Abbaa Caalaa Gabul Morkaa kutaalee adda addaatti qonnee isinii dhiyeessaa turre kanumaan goolabna. Yeroo biraa sagantaalee birootiin kan walitti deebinu ta'a. Waan obsaan nu hordoftaniif, waan peejii keenyas jaallattanii laayik gootanii nu hordofaa jirtaniif galatoomaa, horaa bulaa isiniin jenna. Ulfaadhaa. Galatoomi Jamaal, galatoomi Muhammad, galatoomi miidiyaan keessan hafuura dabaafachiiftanii silaasona keessatti du'a ture. Karaan barbaadan ture amma xiqqoo hafuura baafadhe dogoggores dhiifama irraa ta'a tolchees. Dato ayiyo, abako abiyo, kuleya nambayo, sitani maya wakayo. Dato ayiyo, abako abiyo, kuleya nambayo, sitani maya wakayo. Ya jubiya orma. Hajitana morma
akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa.